Ashama arkafune da otto hordoftoota keenya baga irreecha bara kanaatiin isiniin jecha egaan da ottoota hordoftoota keenya irreecha kanarratti seenaa gurguddaatu hojjetame. Seenaaleen inni hojjetame keessa mormii karaa nagayaatiin sagalee karaa nagayaatiin tokko balaa tokko malee badii tokko malee hawaasni Oromoo qeerroo Oromoo irreecha finfinnee irratti agarsiisaa turte. Akkasuma mormii diddaa gabrummaa mootummaa OPD'oodhaa yookaan biltsiginnaa Abiy daawon jecha hanga sagalee hidhamtoota ta'utti akkasuma mirga sabaa akkasuma ajjeefamoo Hacaaluu irratti mormii guddaatu dhoo'ee jechuudha. Mormiin kun garuu mormii biyya jeeqoo osoo hin taane mormii lubbuu namaa wareegoo osoo hin taane mormii tasgabbaa bareedaa kaafamee ture Finfinnee keessatti. Isarraa viidiyoolee hedduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Jalqaba irratti garuu viidiyoo artist Galanaa Garomsaan warra irreeffatu faarsaa waliin deeman dabalatee dhumarratti mormii cimaa yeroo ka'u fincilli yeroo ka'u bakka poolisiin jiranitti bakka qaamni nageenyaa hedduu jirutti haala tasgabbaa ta'e mormii isaanii dhageessisanii jiran. Qeerroo fi qarreen biyya keessaa galata guddaa uummata Oromoo biraa qaban. Nama ajaja OPD'ootiin akka isaan jedhan deeman osoo hin taane nama kabaja ayyaana irreechaa san seera isaa guutanii akkasuma mirga ofii kabachiisuudhaaf fuulduree dhaabbatanii dabarsanidha. Mee hundumaafuu viidiyoo kanneen akka ajaa'ibsiisatti seena qabeessa waan ta'eef nu hordofaa jechuun affeerraa kooti. Jalqaba irratti viidiyoo artist Galanaa Garomsaa hordofaa. Gadaan kee milkii qabaa yaayoo leeyo mareeyo marii balaan oolchi yaayoo leeyo mareeyo waaqa bokkuu gurraacha yaayoo leeyo mareeyo Waka chicho gurrati ayoleo mareo Firi Bakala Garba.
لما ما في كان واي لما جدنا في بريء Don't die, you